Premier League England kaleessa Arsenal fi Liverpool goolii maleedha kan baani. Arsenal carraa garaagarummaa qabxii isaatiin balleeffachuudhaaf qabu sun fayyadamee hafee jira. Garuu yaaliiwwan kallattii isaan eeggatan afur geggeessee jira yookiin taasisee jira. Liverpool tokko sin taasifne garuu gooliin itti hin galle. Gareen Arne Slot kaleessa qabxii tokko Fly Emirates irraa fudhachuudhaan gara qe'eesaatti deebi'ee jira. Kaleessa qabxii tokko kan argate garaagarummaa ligicha gara qabxii jaatti balleeffachuu dandeetti jira. Arsenal waancaa mo'amtoota Spain kaleessa Real Madrid Atletico Madrid injifachuudhaan xumuraaf ga'uu danda'ee jira. Goolii 2-1 kan injifachuu danda'e. Gooliiwwan injifannoo Real Madrid kan galchaniin Valverde fi Rodrigoodha. Taphni kun Saudi Arabiyaatti taphatame. Tapha xumuraatiin dilbata waancaadhaaf Barcelona waliin kan taphatan ni ta'a. Waancaa mo'amtoota Francein kaleessa Paris Saint-Germain shaampiyoonii ta'ee jira. Olympique Marseille goolii penalitiidhaan injifatee shaampiyoonii ta'uu danda'ee jira. Taphni kun marsaa 30ffaadhaaf kan taphatame Kuweetitti geggeeffame. Shaampiyooniin dorgommichaa Paris Saint-Germain baranas shaampiyoonii dorgommichaa ta'uu danda'eeti kan jiru. Waancaa Afrikaa marsaa 35ffaa marsaa nusaa xumuraa irraa gara walakkaa xumuraatti darbuudhaaf taphoonni lama har'a ni taphatamu. Taphoota akkaan eegamanidha. Waancaan Afrikaa bifa hawwataa fi miidhagaa ta'een Morokootti geggeeffamaa kan jiru. Deeggartoonni lakkoofsaan hedduu ta'an istaadiyeemitti argamuudhaan waancaa Afrikaa baranaatiif miidhagina ta'aniiti jiru. Taphoota deeggartoonni lakkoofsaan hedduu ta'an dirree seenuudhaan ilaalan keessaa taphni qopheessituu sirna kana Morokoo ni eerama. Morokoon har'a taphni Kaameruun waliin taphattu tapha akkaan eegamuudha. Morokoon qopheessituu waancaa Afrikaati. Biyyattiin barana waancaa kana fudhachuudhaaf onnattee jirti. Keessattuu gareen ishiin hammatteetii jirtu waancaa Afrikaa miti. Waancaa addunyaallee fudhachuudhaaf garee tilmaama argataa jirudha. Taphattoonni kanneen akka Ashraf Hakimi fa miseensa garee kanaatti dursa taphattoota garee biyyaalessaa Morocco jechuudha. Ashraf Hakimiin tapha Tanzania marsaa mo'atanii darbuu goolii 1-0 injifatan irratti kubbaa Brahim Diaz galchee Ashraf Hakimiitu mijjeesse. Garuu amma sarara gidduu irratti taphataan tokko jalaa miidhamee jira. Garee biyyaalessaa Morocco kun oduu gaarii hin fakkaatu. Garee biyyaalessaa Morocco fi leenjisaa garichaa Walid Regraguudhaaf taphni kun egaa tapha xiyyeeffannoo argateedha. Kaameruun gara waancaa kanaa yookiin dorgommii kanaatti gaafa dhuftu filannoo taphattootaatiin wal qabatee komiin hedduu kaa'ati ture. Akkaataan ishiin leenjisaa haaraatti mudde taphni torbee tokko yoo hafuutti leenjisaa haaraan kan qacarame leenjisaan duraanii geggeeffamuudhaan President French kubbaa miilaa biyyattii Samuel Eto'o Vincent Abubakar akkaataan waancaa Afrikaatiin ala taasisee komii hedduu kaasee jira. Sanaan ala immoo Andre Onananis akkuma Vincent Abubakar karra eegaa garee biyyaalessaa Kaameruun kan ture filannoo leenjisaa haaraa ta'uu dhabuutiin garichaan ala taanii jiru. Kunniin Kaameruun waancaa Afrikaa baranaa irratti maal ta'uu dandeessi kan jedhu xiyyeeffannoo argatee ture. Garuu adeemsa keessa fooyya'insa gaarii mul'isuudhaan taphattoonni kanneen akka Christian Kofanii fa'aa ga'umsa dinqiidhaan Kaameruun marsaa nusa xumuraatiif geessanii jiru. Har'a Morokoo maal gochuu danda'u kan jedhus xiyyeeffannoo argatee jira. Morokoon waancaa kana bara 1976 waancaa Afrikaa Itoophiyaatti qophaa'e erga fudhattee waancaa fudhattee hin beektu. Waggaan 49 darbee jira. Walakkaa jaarraa gaanii jiru. Dheebuu waancaa walakkaa jaarraa kana waltajjiin itti dhiyeeffachuu danda'an kama ofii qopheessan waancaa Afrikaa marsaa 35ffaa kana akka ta'edha kan himaati jiru. Morkattuun isaanii Kaameruun waancaa Afrikaa session fudhachuudhaan Egyptitti taantee biyya seenaa guddaa qabdudha waltajjii kana irratti jechuudha. Egaa biyyoonni kunni lamaan xiinsammuu garaagaraatiin kan walitti dhufan ni ta'a. As dhiyoo garuu ga'umsa garee lamaanii kan laallu ta'e olaantummaan kan Morokoo ta'uu isaati kan namatti mul'isu. Morokoon akkuma walii galaatittuu seenaadhuma kubbaa miilaa addunyaattuu taphoota 23 walitti aansitee osoo hin mo'amin imalaatii jirti jechuudha. Sarara gidduu irratti taphataan murteessan dhahannaa onnee garee biyyaalessaa Morokoo jedhamu Izzaddiin Onaahin sababa miidhamaatiin hamma xumura waancaa kanaatti akka hin taphannedha kan ibsame. Kun garee biyyaalessaa Morokoo ni miidhaa fi kan eegamaatii jiru. Kaameruun miidhamas ta'e taphataa adabbiidhaan dhabdee akka hin qabnedha kan himame. Egaa taphni kun tapha xiyyeeffannoo argateedha. Yeroo 13 waliin taphatanii jiru biyyoonni kunneen lamaan. Kanneen keessaa Kaameruun tapha injifattee Morokoon lama mootee tapha 5 qixaanii kan xumuranii bara 2020 yeroo xumuraatiif tapha Morokoo fi Kaameruun gidduutti taphatameen Morokoon goolii 4-0dhaan injifachuu dandeesseeti jirti jechuudha. Har'uma taphni Maalii fi Senegaal ni eegama. Maaliin biyya marsaa mo'atanii darbuutiin taphataa hanquudhaan taphattee
Tunisia injifattee marsaa kanaaf geesse. Senegal immoo Suudaanin goolii 3-1 mo'attee marsaa kana ga'uun ishee ni beekama. Suudaan biyya kubbaa miilaatiin hagas mara sadarkaa fooyyarra hin jirre injifattee akkasuma Maaliin garuu Tunisia biyya tilmaama waancaa argatte injifachuun ishee keessattuu daqiiqaa hedduuf daqiiqaa 120 taphatanii kana keessaa daqiiqaa 90 oliif taphataa hanquudhaan taphattee peenaaliitiidhaan injifattee marsaa kana qaqqabuun taphni kunis xiyyeeffannoo akka argatu kan taasise leencota Teeraangaa jedhamuudhaan kan beekaman gareen biyyaalessa Senegal Sadio Maane fa'aa gareef keessatti hammateedha. Sadio Maaneen waancaa Afrikaa kana fudhachuu qabna jedhee jira. Senegal taphattoota jajjaboo hedduu kan of keessatti hammateedha. Boruu taphoonni marsaa nusa xumuraa yookiin taphoonni walakkaa xumuraatti darbuudhaaf gaggeeffaman lamanii taphatamu. Aljeeriyaan Naayijeeriyaa waliin morkiin gaggeessu xiyyeeffannoo argatee jira. Keessattuu Ijiptii fi Cote d'Ivoire taphni taphatan akkasuma tapha soominaan eegamudha. Shaampiyoonii dorgommichaati Cote d'Ivoire. Ijipt ammoo shaampiyoonii si'a torbaati. Bara kana gareen biyyaalessa Ijipt kan taphattoota sarara fuulduraa kanneen akka Muhammad Salah fi Omar Marmush keessatti hammate shaampiyoonii ta'uudhaaf carraa qabu kan akka ta'edha. Keessattuu Muhammad Salah waancaa Afrikaa fudhatee hin beeku. Waancaan Afrikaa inni milkeessuu danda'u jiraati kan baranaati jedhamaati. Premier League Itoophiyaa torbee 14ffaan kaleessa Nageellee Arsiin injifannoo afuraffaa walitti aansee galmeessee jira. Shireen Sillaasee goolii 1-0dhaan kan mo'ate. Kilabiin kun egaa taphoota Premier League hamma yoonaa taphateen qabxii 25 walitti qabachuudhaan sadarkaa lammaffaattis ol dhufee jira. Goolii injifannoo kilaba Nageellee Arsii Kabbee Buzunaati kan galche. Kabbeen barana liigichaan taphattoota ifanii mul'achaa jiran keessaa tokkodha. Taphataan kun kaleessas kubbaa Daawit Tafarraa Guutaa dabarseef daqiiqaa 12ffaa irratti haala miidhagaa ta'een gara gooleetti geeddaruudhaan kilabni isaa Nageellee Arsiin akka injifatuuf kan gargaare. Nageelleen taphoota Premier League 4 walitti aansee injifachuus danda'eeti jira. Kilabiin kun goolii 16 garii faallaa irratti galchee jira. Goolii 9 kan keessummeesse goolii 7 qulqulluu qaba jechuudha. Premier League Itoophiyaatiinis sadarkaa lammaffaa kan ture Faasiliin baay'ina goolii hedduu galchuu isaatiin caaluudhaan sadarkaa lammaffaa Faasil irraa fudhatee jira. Qabxiinis walqixa akkasuma goolii qulqulluu walqixa garuu Faasil gooliin inni galche 10 gooliin itti galche 3 goolii qulqulluu 7 qaba. Nageelleen Arsii ammoo goolii 16dha kan galche 9 itti galee goolii 7 qulqulluu qaba. Kanaaf baay'ina goolii galcheen sadarkaa lammaffaa Faasil irraa fudhachuu danda'eeti jira. Tapha kaleessaa booda Kabbee Buzunaa yaada kenneen egaa liigichaan murkataa ta'uudhaaf hojiin isaan hojjechaa jiran bu'aa buusaa akka jirudha kan kaase. Leenjisaan kilabichaa Tulluu Dastaa gama isaatiin ammatti waa'ee waancaa hin dubbannu jedhee ammatti qabxii walitti qabachuu irratti xiyyeeffannaa jechuudhaan kan dubbate. Qabxii amma yoonaatti galmaa jiruunis gammachuu akka qabudha. Hojiin guddaan dirree shaakalaa irratti taasisan dirree taphaa irratti mul'isaa jiraachuun kun akka quality garee isaanii keessa jiruutti kaaseetii jira jechuudha. Leenjisaa Tulluu Dastaa leenjisaa dargaggeessa Premier League Itoophiyaatiin argaa jirrudha. Egaa yeroo baay'ee Premier League Itoophiyaa keessatti waan baratame leenjistoonni fuulli haaraan hin mul'ataniin leenjistootuma waggaa 20-30 liigicha keessa turanidha. Tooftaan taphaa isaan fayyadamanis tooftaadhuma waggaa 30 ture. Kun immoo jijjiirama kubbaa miilaa Itoophiyaa keessatti dhiibbaa uumaa turuunsaa beekamaadha. Amma garuu fuulli haaraan taphattoonni leenjistoonni dargaggeeyyiin akkasuma taphattoonni haaraanis taphattoonni Premier League Itoophiyaa keessa irra deddeebiidhaan taphatan taphattoota waggaa dheeraadhaaf kilaboota garaagaraa keessatti umurii isaanii fixanidha. As dhiyoo kana garuu taphattoonni akka Kabbee Buzunaa fa'aa bu'aa akaadaamii kan ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf taphataan kun akaadaamii FIFA gool kan Ambootti argamu keessaa taphataa baay'eedha. Egaa taphattoonni akka kanaa Premier League keessatti mul'achuun garee kubbaa miilaa biyyattiitiif bu'uura guddaa waan kaa'uu danda'udha. Leenjistoonni akka Tulluu Dastaa fa'aantis Premier League Itoophiyaa keessatti mul'achuun kubbaa miilaa Itoophiyaa haga ta'e jijjiiramni mul'achuu jalqabuu isaa waan namatti mul'isudha. Garuu leenjistoonni dulloomuun tooftan isaaniis akkuma umurii isaanii dulloom hedduun isaanii Premier League Itoophiyaa keessa irra deddeebiidhaan mul'ataa jiru. Egaa kufaatti kubbaa miilaatiif akka sababa ta'e gameeyyiin gama kanaan jiran ogeeyyiin gama kanaan jiran irra deddeebiidhaan ni kaasu. Egaa leenjistoota tooftaa taphaa addaa keessattuu sarara qarqaraa irratti kubbaa saffisaan taphachuudhaan akkasuma
taphattoota garee faallaa boqonnaa dhoowwuudhaan goolii galchuu irratti waan addaa qabatanii dhufan keessaa leenjisaa Tulluu Dastaa Premier League Itoophiyaa keessatti bara kana arguu dandeenyeetu jira jechuudha. Kaleessas kanuma kan arginu kubbaa sarara gidduurraa gara fuulduraatti deemu taphattoonni qaxaleen kanneen akka Habib Kamalii fi Kabbee Buzunaa carraa argatan gara gooliitti geeddaruudhaan kilabni kun amma liigichaan osoo hin eegamin taatee Premier League Itoophiyaa ta'uudhaan sadarkaa lammaffaatti ol dhufuu danda'ee jira. Kilaboota jajjaboo jedhaman kanneen akka Machaal fa'aa kanneen akka Direedawaa fa'aa injifachuu danda'ee jira. Kilabichi amma kilabni inni sodaatu akka hin jirredha kan argaatti jiru Premier League Itoophiyaatiin jechuudha. Taphni biraa kaleessa taphatamee kan bakka bu'aa naannoo Oromiyaa Adaamaa fi Yuunivarsiitii Walwaloo Digiraat gidduutti turedha. Taphni kun goolii tokko qixaan kan xumurame. Kilaboota Premier League Itoophiyaa baranaa irratti taphattoota hedduu qaban keessa yoo jennu taphattoota muuxannoo qaban hedduu qaban keessaa tokko Adaamaa ture. Garuu Adaamaan qixa sanaan imalaa hin jiru. Goolii galchuun gaaratti ta'ee jira. Keessattuu goolii tokko ol galchuun baay'ee itti cimee jira. Kilaba kana taphattoota sarara fuulduraa akkasuma gidduu irratti Premier League Itoophiyaatiin muuxannoo qaban hedduu kan of keessatti hammateedha. Fakkeenyaaf gidduu irratti Haydar Sharafaa Madiin Itoophiyaa waliin taphataa shaampiyoonii ta'eedha. Sanaan ala sararri fuulduraa garee kana taphattoota gameeyyii yookiin muuxannoo qaban liigichaan kan of keessatti hammateedha. Ahmad Hussein fa'aa akkasuma Daawud Deessaa fa'aa dargaggeessi Biinaa Maayitan fa'aa garee kana keessatti argamu. Garuu Adaamaan qixa sanaan morkataa ta'ee dhiyaachuun itti cimeetii jira. Suyyum Kabbadaati leenjisaa kan jiru kilaba kana. Egaa leenjisoonni akka Suyyum Kabbadaa fa'aa Premier League Itoophiyaa keessatti leenjisoota irra deddeebiidhaan beekamanii fi waggootaaf liigicha keessa turanidha. Jalqaba irratti wanti kaasuudhaaf yaali tooftan taphaa fi haalli isaan taphattoota ittiin dirree keessatti tapha akkaataan isaan ittiin dursaniif maaneej godhan bu'aa liigicha keessatti dhufaa jiru yookiin dhabame kanaaf sababa ta'uu isaa akeektuudha jennee kaasuu dandeenya. Sanaan alaa tapha kaleessaa irratti goolii kan galche Kiruubeel Wandimuu gama Yuunivarsiitii Walwaloo Digiraatti goolii hawwatu argine yookiin torbee kana galtee ta'uu isheeti. Kaleessa kubbaa rukuttaa dabbiirraa gara gooliitti geeddareen Yuunivarsiitii Walwaloo Digiraat dursaa kan ture baay'ee miidhagduu turte. Goolii akka kanaa torbee darbe taphataan sarara gidduu kilaba Nageellee Arsii Daawit Tafarraa Guutaa galchee ture Machaal irratti. Egaa kaleessa Kiruubeelis haala dinqii ta'e rukuttaa dabbiirraa gooliidhuma akka Daawit sana gara gooliitti geeddaruu danda'ee jira yookiin galchuu danda'eeti jira. Goolii Adaamaan ittiin qixxaate Biinaam Aayitaan peenaalitiidhaan galchee jira. Taphni kun goolii tokko qixaanii kan xumurame. Taphni biraa kaleessa taphatamee fi eegamaa ture kan kilaba liigicha dursoo fi liigichaan sadarkaa dhumaa 20 irratti argamu walitti fide ture Bunni Sidaamaa fi Arbaa Minch. Taphni taphatan goolii malee xumurame. Bunni Sidaamaa boqonnaa dura caalmaa taphaa fudhatee taphatee ture garuu goolii galchuu hin dandeenye. Arbaa Minches akkasuma yaaliiwwan muraasa taasisee jira. Kilabiin kun egaa baranaa qabxii laafaa mul'isaa jira. Sadarkaa 20 irratti argama qabxii 8 Premier League Itoophiyaa kanaan. Kaleessa tapha torbee 14 taphate keessaa tapha 8ffaa isaati qixa kan ba'e. Tapha 6 mo'ame. Tapha tokkollee hin injifanne. Premier League Itoophiyaatiin barana kilabiin tapha tokkos hin injifatin Arbaa Minch ta'eeti jira. Kilabichi kaleessas injifachuu hin dandeenye. Leenjisootaas jijjiiree jira. Habaaboo Xaaqootii leenjisaan amma Arbaa Minch taphata duraanii garee biyyaalessaa Itoophiyaa erga leenjisaa haaraa kana qacarees taphoota injifachuu hin dandeenye. Bunni Sidaamaa kaleessa osoo injifatee garaagarummaan kilaba sadarkaa lammaffaa waliin qabu Faasilii fi Nageellee Arsii waliin qabu ni bal'ata ture daranuu kaleessa carraa kana fayyadamuu hin dandeenye. Amma garaagarummaan gidduu Nageellee Arsii fi Buna Sidaamaa qabxii 4dha. Osoo injifatee gara qabxii 6tti kan bal'atu ni ture jechuudha. Ta'us garuu carricha fayyadamuu hin dandeenye. Bunni Sidaamaa taphoota Premier League Itoophiyaa bara kana taphate keessaa 8 injifatee jira. Tapha tokko qofaadha kan mo'ame. Kilabiin kun barana liigichaan osoo hin eegamiin ga'umsa dinqii mul'isaa jira. Yaareed Gammachuu leenjisaan kilaba Buna Sidaamaa tapha booda yaada kenneen taphicha injifachuudhaaf yaalle garuu hin milkoofne jechuudhaan kan dubbatani. Premier League Itoophiyaa kun har'aas taphoota 3 keessummeessa. Hawaasaan Qiddus Giyoorgis, Direedawaan Itiyoo Elektiriik, Maqalee Sabaa Indartaan Shaggar waliin ni taphatu. Shaggar kilabii barana gara Premier League Itoophiyaatti guddateedha. Garuu liigichaan rakkataatti jira kilabichi.
taphoota afran darbe keessaa tapha tokko injifachuu hin dandeenye taphoota sadii mo'amee tapha tokkoon qixa bahee gara injifannootti deebuudhaaf morkiin inni geggeessu ni eegama jechuudha. Odeeffannoo biraattiin darba Yohaannis Saalee argana ifatti leenjisaa garee biyyaalessaa Itoophiyaa ta'uun kaleessa ibsa federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa irraa hubatamuun danda'amee jira. Egaa federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa leenjisaa haaraa Yohaannis Saalee waliin ta'uudhaan ibsa miidiyaaleef kenneetii jira. Itti gaafatamaan waajjira yookiin waajjira hojjechiisaan waajjira federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa obbo Bahaaruu Xilahuun ibsa kaleessa keessatti dhimmoota adda addaa kaasanii jiru. Dhimmoota isaan kaasan keessaa leenjisaan haaraan garee biyyaalessaa Itoophiyaa Yohaannis Saalee leenjisaa garee biyyaalessaa Itoophiyaa ta'uudhaan waggaa 2 kontiraatii isaanii mallatteessuun wantoota kaleessa ibsa keessatti caqafaman keessaa sanaan ala akkasuma kaffaltii leenjisaa kanaa hojiin leenjisaan kun hojjechuu qabuu fi milkeessuu qabu maali kan jedhus ibsa kana keessatti eerameetii jira. Leenjisaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa haaraan kun waggaa 2 garee biyyaalessaa Itoophiyaa akka leenjisaniidha kan ibsame. Hojiin guddaan yookiin wanti isaan milkeessuu qaban inni guddaan waancaa Afrikaa bara 2027 biyyoonni baha Afrikaa 3 Taanzaaniyaa, Ugaandaa fi Keeniyaan waloon qopheessan irratti Itoophiyaa dabarsuu qabu yookiin hirmaachisuu qabu kan jedhuu fi akkasuma waancaa Chaan irratti garee biyyaalessaa Itoophiyaa hirmaachuu qaba kan jedhu hojii guddaa yookiin hojii guddaa leenjisaan kun fudhatanidha. Sanaan alaan mindaan leenjisaa kanaa faayidaa garagaraa yookiin onnachiistuu osoo hin dabalatin birri Itoophiyaa 500 fi 13,000 akka ta'es beekamee jira. Egaa kaffaltiin kun kan kaffalamuuf leenjisichi wantoota amma harmaan olitti kaase kana akka milkeessaniif egaa milkeessanis dhiisaniif kaffaltiin isaanii inni kaffalamaaf. Egaa amma rakkoon guddaan leenjisoota garee biyyaalessaa Itoophiyaa egaa addatti isaan taphataa wanti kophaa isaaniitti leenjisan hin jiraatu. Premier League keessa yookiin liigii dhuma guddaa biyyattii jedhamu kana keessa kan fudhatanii tooftan taphaa haalli waliigalaa dorgommii biyyattii hin jijjiiramu taanaan ammallee gareen biyyaalessaa Itoophiyaa dorgommiiwwan Afrikaa fi dorgommiiwwan adda addaa irratti hirmaachuudhaaf rakkoon kana dura ture itti fuun isaa waan hin oolledha. Leenjisaan kilabichaa garichaa haaraan yookiin leenjisaan Itoophiyaa haaraan Yohaannis Saalee taphattoota garee Itoophiyaa hundaan abdadhaa jedhaniiti jiru. Leenjisaan kun leenjisoota 2 keessaa kan filamuu danda'anii Batsaloot Lulsagadee fi Uwwatu Abaate akkasuma Yohaannis Saalee kaadhimamtoota turanii isaan keessaa ulaagaa federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa kaa'ee jedhu leensicha akka filamanidha kan ibsame. Leensaan kun waggaa bara 2007 leensaa garee biyyaalessaa Itoophiyaa turani. Bara sana sababiin ani geggeeffameef qabxii dhabee osoo hin ta'in hanqinoota yookiin sababoota garaagaraatiin waan jedhus kaasanii jiru Yohaannis Saalee. Egaa leensaa amma Faasil ta'uun isaanii beekama. Faasil waliin akka ittiin fufnee fi xiyyeeffannoon isaanii guutumaan guutuutti garee biyyaalessaa akka ta'us ibsa kaleessaa keessatti ibsameeti kan jiru. Kana jechuun Faasil guyyoota ittaananiin booda leensaa haaraa akka qacaratuudha. Yohaannis Saalee guutumaan guutuutti amma xiyyeeffannoo fi hojiin isaanii garee biyyaalessaa akka ta'uudha kan himame. Waancaa Afrikaa 2029 jedhamee amma waggaa tokko duubatti siquudhaan 2028 geggeeffamu Itoophiyaan ifatti keessummeessuudhaaf gaafii dhiyeessitee jirti. Egaa leensaan kun waancaa Afrikaa sanaan Itoophiyaan kan qopheessitu yoo ta'e Itoophiyaa kan dursan ni ta'a. Maaliif qopheessitu sirna yookiin sagantaa kanaa kan taatu ta'e Itoophiyaan gulaallii malee kan hirmaattu ni ta'a. Waancaa Afrikaa 2027 irratti akkasuma kan hirmaattu ta'e leensaan kun garee kana ni dursu jedhameeti kan jiru. Akka waliigalaatti Yohaannis Saalee waggaa 2 leensaa garee biyyaalessaa Itoophiyaa ta'uudhaan waliigaltee isaanii mallatteessuun kaleessa gama federeeshinii kubbaa miilaatiin wanta beekame.